Wayyoo nyaansa kana bashitaan isaati sakkanumatti hin beekamu dhimma isaa guutuu akkuma lakkoofsateetti. Bishaan mana dhoobecha malee maalla godhe nama nana baay'een dhukkubuu dhiisiin. Sirriitti bashitaa kee akkasii dhukkubu hunda isaa itti madhu si haa yaalani sirriitti. Maalaan ta'a nama nana fayyaan dhiise. Ati immoo. Yaa rabbii kiyyaan abjuu wanti na dargullee abjuu gaarii muutamma kaleessa galgala abjuu sururii tokko argee hirribni qabuudha. Darraa badaas siin jedha baay'ee nan dhukkubu ati immoo iyyuu jufaariin akkanumatti waan argitee jedhu of ooftee too of hin jeeqiniitiifachu. Yaa rabbi waaqumti kan qabbanaa si haa godhee nagaa maasii galchee waaqni mana keetitti si adeemsu malee abjuus na akka waan. Fayyaa siin jedhe maaliin ta'anumaan ta'u. Fayyaa jalattiin amma marfee sanna waraantiin irraa badaa godhu. Akkuma afaan keetti si haa ta'u kaa fayyi waaqni si haa fayyisu malee maalan kaasa maalan jedhaan yaa rabbii keetumte fayyisii keessaatitti nagaa hin galchi abbaa ijoollee kiyyaa. Salootiin haa godhu waaquma keetitti boo ibboo maaliin ta'an. Silaan qufaanna qabdee fayyuu dadhabaa xiyyeetii irraa unan tarrafe. Bashitaa kee tokko tokkoon itti madhu immoo sirnaan si haa yaalan isaanii. Bashitaa kee itti madhu sirriitti. Jedhi nagaan oolan nan deema ati nagaatti oole. Ishee bakka adeem kaadeem. Yaa rabbii kiyyatiin irraa ajjeeftee namicha kana. Namicha kana narraa ajjeeftee ta'u yaa rabbii kiyya. Afaan nadheen gaddaan hambuusi. Afaan nadheen gaddaan hambuusi yaa rabbii kiyya. Yaa rabbi fayyisii mana isaatitti nagaa hanqara. Meetiin hirsan qabne sannaan jedhanii tola nadheen gaddaa bunaan na dhuyti yaa rabbii kiyyaati kana na oolchi salphina kana na oolchi. Yaa rabbi kaasitti of kenne kanamni sitti of kenne hin badu. Intalo. Oh. Maal gootaa tase? Mama? Yaa? Nan dubbisa ka. Amma na arginaan dubbisuutti kaate haatee maa boossi mana keessa teessee ta'u? Maalan beekaanii footoo yeroo cidha keenya laalee tan garaan na bade naan jette. Sila kana ishii fi ani kaane moo? Maal ishii boochisaree maaliif boossi? Maalan beekaan. Yaa rabbii sila akka diggaamee ishii fuudhu barbaaddi haadhumti teessantu maal taateen talu? Jaartii maa akkana ta'e bushaa ofirratti wallaalte jaartiin? Sila irra deebi'ee tan ishii fuudhamoo na hiikuu didee boossi amma yaa falfala be jaartiitti amma hin morti moo maaliif falfalte ishiin kan teesse tokko kana boossu? Sila wal biraa du'uu dinneedha waa inni wal bira nu jiraachise maaliif boossi? Kun maal nama boocisan tola. Ayi faare. Akkatti sabaayeen ishii sun guutuun badeetti seexana kana taate. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaa kan inni isinitti himu ani kaleessa galgala magaalaa keessatti namoonni 4 qaama eenyummaan isaa hin beekamneen ajjeefamanii miidiyaatu gabaase. Kun TikTok akkaawuntii Abbaa Galaaniiti. TikTok akkaawuntiin Abbaa Galaanee inni jalqabaa xiqqooshii bashitaa ture achumaan as buuteen isaa dhabamuuf deema. Akkuma beekamu Abbaan Galaanee sumarratti hundaa'uudhaan TikTok akkaawuntii haaraa banachuunsaa namoonni hedduun isaanii ni beeku. Namoonni sanarratti na hordofaa turtan hundumti keessanuu karaa kanaa kana hordoftan kabajaa fi jaalala guddaadhaan isin gaafachuun barbaada isiniin jedha. TikToker Abbaa Galaanee galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Naguma maal kunoo amma xiqqoo natti wayyaa'e. Omaan jedhu kunoo niititu budduun kunoo amma gaaniiggaa. Carqii akka jiruun of jalaan martee raftee san carqii naan geessi kunoo shumatu qorraan rukuchiisee kunoo bashitaa kanaan nagaya amma doktorri tokko qorrattu si rukutee carqii of jalaan butiiraa fi galgala waggaa raftu naan jedhe kunoo naa keekkachiise. Jaartiin kana hoo dhageesse amma balaa buuftiyyu ani na sodaadha ofii kiyyaayyuu akkamittan akkas jedhaan jedhee tan amma birriin birdilibsiidhaan bitadhu wayii gannaa ergimeeti. Ni daftara baankii kiyyaa san kunoo of biraa qabdaati. Birrii wayii naa ergiiti mee isaanin carqii wayii bitadhee tokko. Isumaan of jalaan maree rafa. Haa ta'u kaa ta'u nagaa ta'e kaa. Cufaas teessin nama ta'i. Ani takka simba dadareetan takka waxii diimaa takka waxii adii waxeessi jala deema. Nama na'oo mana akkas jedhe ani jaartii maal taate jedhan. Silama akkana si godha Juhaaree yaa rabbii kiyya. Ati immoo teessa sirmaa silkiidhaan naasaatti bilbilte. Ammaa duutuu wal biraan nu galagalaafachu. Waaqni filtirsi afur bashitaan kun kas jeesu siif haa ta'u. Namuma si wajjin hin ol seenee goojjoo kana keessaa si wajjin buna dhugullaadha. Sirmayyuu na galagal waaqni bashitanyaa jaarsa irraa jeesu budaan kun.
erga jiraa kiyya jibbite. Maalis si godhe maanni maalin itti haasa'e mucaatte birrii wayii tannaa ergidheen malee. Asitti bilbiltuu jiru. Wakati ini kana